Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sana dhaqqaba. Egaan daawwattoota keenya namni tokko miidiyaan kiyya kan dhuunfati yookaan lakki miidiyaan waan ofii kiyya fayyadamuuf akka barbaaddeettiin dubbadha jedhee wantoota dhiibbaa gurguddaa hedduu adeemsan. Isaan keessaa torbee kana keessa dhiibbaa badaa gochuudhaaf kan turan namoonni fake account yookaan fuula Facebookas ta'ee fuula YouTubaa sobaa baratan. Wantoota hin taane ofumaa uumanii gochoota lafarra hin jirre kan lubbuu namaa irratti murteessan hedduudha. Isaan keessaa waa'ee artist Yoosan Geetahuun irraa dubbanna. Artist Yoosan Geetahuun nama dhiyeenya kana sirba haaraa gadhiise Vision Entertainment irratti daawwii 805 ol kan argate guyyaa 4 qofa keessatti jechuudha. Nama view 800 fi 5,000 oltu daawwate jechuudha. Isarratti inni akkuma isin argitan san sirba ajaa'ibsiisaa baasee sirba waa'ee fardaa irratti keessumaayyuu hiikaa fardaa san namoonni hedduu akka baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'etti kennatan. Isa qofaa miti keekee abadaadhatis haala ajaa'ibsiisaa ta'een torbee tokko keessatti view miliyoona 1.2 ol argate. Haa ta'uti maaltu uumame akkuma miidiyaa irratti argitan jedhee hubadhutti wanta Yoosan Geetahuun hin jenne fuula Facebook sobaatiin holola hama kan lubbuu isaatiif daangaa ta'uu danda'u tokko oofame. Innis maal inni akka waan Taayyee Danda'a Yoosanitti bilbilee sodaachiseetti Yoosan hin fakkaatee barreessee jechuudha. Wanta san barreessuu qofa osoo hin taane gama fuula YouTube'itti dabarsaniitiin Yoosan Geetahuun Taayyeen Danda'a akkatti bilbilee doorsisee ajjeesuudhaaf jedhanii nama shoror keessan kana jechuun maal jechuudha akka Yoosan Geetahuun ajjeefamuuf haala mijeessuu kaka'umsa namoota dhiibbaa irratti gochuu danda'an irratti taasisuu isa mul'isaa jechuudha. Garuu dhugaan jiru akkami Taayyeen Danda'a bilbila Yoosan Geetahuutti bilbile tokko hin jiru. Kana kan jedhe Yoosan Geetahuun mataa isaatti fuula Facebookii isaa irratti jechuudha. Garuu Taayyeen maal jedhe qeeqee jira akka nama tokkootti miidiyaa irratti wantichi badaa namuufachiisu baatullee hiika akka tanatti kennadhe fardeen inni bareedaa jiran gadhiisaa jedhu sun fardeen wayyaanee ta'uu hubadhee jira jedhe waan biraa takkan jenne. Kana jechuun akka arrabaatti qofa deebise kasanirraa hafe waa'ee isaa dagatee jira jechuudha. Yoosaan gama siyaasatitti gangalchitanii nyaachuudhaaf waan baay'ee gootan. Kun immoo isiniif hin milkaa'u. Kaleessa artistii cimaa goota keenya wantoota hin taaneen dubbatamee holola miidiyaa irratti oofameen nyaatamee jira. Har'as artistii keenya akkas gochuudhaaf yaaliin isin gootan tasan milkaa'u. Kun tuttuqqaa addaa tokkoon barbaachisu sirbichi. Aartii Oromooti waan fedhee haa sirbu inni wanti ati siyaasatti hiikattee laayixuuf tokkollee jiraachuu danda'uu hin qabu jechuudha. Kana jechuun wal qoncorsuudha. Ammootu waan isin ajaa'ibsiisu keessaa fuulli Facebook Yoosan fooloorii 4,000 qofa qaba. Ani kan hin arge kan sobaa kan fooloorii 27 ol qabutu jira. Kan sobaa kan isaa kan hin taane. Bara akkanaa kana keessa jirra yaa jamaa. Bakka waan hin jirre uumanii maqaa eenyummaan isaan beekamne YouTube eenyummaa isaan beekamne kan deemtee ati gaafatuu hin dandeenye. Seenaa eebaluu jedheetuma homan lafarra hin jirre kana haasa. Bara akkana ta'ee mootummaan akkana godhee biyyaa bahee ajjeefame maalii godhame artistiin akkana ta'ee jedhama. Wanti tokko lafa hin jiru. Walumaa galatti isinii dhaama. Warroonni maqaa Facebookas ta'e maqaa YouTubaa nama hin beekamneetiin fayyadamtan. Kijiba adda addaa fooloorii guddifachuudhaaf hooftan. Lakki namni kun nan beeku nan qaban jettee oofuu kee laalte malee YouTubenis Facebookinis wanti hundi addunyaan waa hunda bakka tokko uumte jechuudha. Maqaan taane yoo fayyadamte fake account jedhamte report godhamta. Si gaafataa jechuudha ID. Kana waan ta'eef kijiba akkanaatiin gootota keenya warra aartii guddisan ila gootummaan waraana keessa dhaabbachuu qofaa miti. Gootummaan dirqama mootummaa mormuu qofaa miti. Aartii Oromoo sadarkaa amma jiru kana irratti arguun jira saniif gootummatu malaaf. View guyyaa afuritti namni 800 fide goota sadarkaa Oromootitti. Namni torbee rakkatti miliyoona tokko alaafite goota. Kanaaf aartistoonni kunniin jajjabeeffamuu danda'uu qaban. Fakkeenya genereeshinii dhufuu ta'uu qaban. Isin garuu qocolsuudhaaf hin yaadinaa.
dhugaan jirtu yoo san Geetahuun intervii godhe tokkoon qabu haasaa bilbilaan doorsifame tokkollee akka hin qabne dubbatee jira. Ammoo waan isin ajaa'ibu akka ani suura fuula yeroo seensaa irratti kaa'ee isin argisiise kana irratti akka waan miidiyaan OMN intervii godheetti fakkeessanii lafa kaa'an. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa tuutee seente waa'ee doorsisaa kanatu jira. Doorsisaa akkatti taa'ee irra bilbilee lubbuusaa baasuudhaaf maalii jedhaa Oromoon akkas godhaa wanni inni haasofne hin jiru. Liinkii fi wanta san isiniif maxxansuun immoo narraan eegamu deemtanii nama saniif viiyuu akka guddiftanii hin barbaadu jechuudha. Dhugaa jiru irratti taa'anii yoo haasaan das nama jedha. Anamma wanti kana haasa'uuf na dirqabsiise tokkoffaa gadheen akka salphatti artistoota kenna kan nyaanneef lammaffaa abbaan mataansaa wanti jedhame kun sobaa dhugaan mana rabbiiti jedhee barreeffama isin argitan kana irratti gadhiisee jechuudha. Feesbuukiin isaa baay'ee xiqqoodha. Fooloorii 4,000 qofa qabdi. Feesbuukii sobaa kan isaatu 27,000 qaba. Waan isin ajaa'ibu bara akkanaa kana keessa jirra. Feesbuukii maqaa isaatiin banan kan sobaa 20,000 wayi. Kan isaa mataan isaa 4,000 jechuudha. Kana jechuun barichi bara sobaati. Kanaaf hundi keessanuu yoosaan nagaa isaatii namni doorsise tokko hin jiru. Akkuma nama kamuutu jiraachaa jira. Sirbinni baase aartii Oromoo guddisuudhaaf baase dhumateera. Siyaasatti wanti isin marqitanii lubbuu namaa irratti murteessitan tokko illee hin jiru. Sirba afaan Oromoo sirbuudhaaf dirqama abbichuu koo qofa jechuun qabu. Dirqama kafaa'oo koo abaa'oo koo jechuun qabu. Kun dirqama miti. Ka barbaade akkasii sirba kan barbaanne bifa barbaadeen ibsa. Wanti barbaadamu aartiin Oromoo gara fuulduraatti ce'uu gara fuulduraatti deemudha jechuudha. Kanaaf baay'ee miidiyaalee tokko tokko irratti isaan illee osoo yaada ofii kennatanii baay'ee bayeessa namoonni beeytanii baay'ee tokko shororkaa namni tokko immoo gaafa odeeffannoo tokko kenne inni tokko si amanaa inni tokko si amanu maaliif warroota akkatti sobu kanatu amantiin nu dhoorgisiisee jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhiyeenya kana artist Alii Birraa dhibeen koronaa qabaachuu fuula miidiyaa EBS irratti sagalee isaatiin ofii isaatiif himatee ture isarraa kan ka'e anis gabaasaa ture namoonni tokko tokko sobanaan jechaa turanii garuu akka waan Alii Birraa caalaa namni waa beeku abbaan ana qabee jira eeyyen dhukkubsadhee jira jedhe erga abbaan jedhe isin lakkin dhukkubsanneettanii mormuun immootu hin ta'u rabbi isaa bayyisu yaa'u wanta qaama nama sanirraa dhaggeenne malee hin gabaasnu akka dhuunfaa kiyyaatti anamma yoo isaan otoo waan kana barreessuu baate tasa hin gabaasu maaliif abbaan haa dubbatuun eega taa'e isinii galee kana jechuun barbaada egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa qophiin irraaf qabnu kan fakkaata qophii biraatti walitti deebinaa turtii gaariinaaf qabaadhaa isin jaalanna isin kabajnaa viidiyoo keenya like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa nagaan naa tura oolmaa gaarii